Gurbatti har'a maal hojjechaa ooltu? Dhagaan falaxaa oole. Barreeduma geera jechuudha. Dhagaa godhattee utuun sitti boo'u erga na baqattee utuun si amanuu badii tokko malee anarraa dheessitee eenyummaa kee narraa erga fageessitee na dhageessaa. Deemtu balbala cufi. Balbala? Balbala cufi deemtu. Mana cufe? Maggaarriitas cufi. Akkam kabajamtoota daawwattoota kiyya kun daawwachaa akka jirtan chaanaalii keessanii fi reaaktiivii viidiyoo barsiisoo bashannansiisoo fi bohaarsoo akka torbee kanaatiin walitti deebinee jirra. Maatii kanaaf haaraa warri taatan chaanaalii bohaarsaa kana subscribe gochuudhaan nutti makamaa gara viidiyootti. Tamaree timirtii tamaree tumuree kolleejii tumuree dippiloomaa digirii jabaa deebi'ee nu beekne horiin. Wayyaadatti inni sin eegata seenaa wajjin dhiitii isaanitti bubuustan maal? Anna immoo hindi ko alfaa keenya fayyaa karaa babaan. Maqaan isaa si nama maamna dhugaa waaqayyo. Isaami? Saamanii si argee fayyoo buleetti dabanii. Dabanii numoo anaan immoo seejjiisa. Gareen gabbalaa. Amaa qaraas immoo mana dhutti watti maal gochaa oolti? Maaliin bane maamni? Gurtii ishee maal godhiti? Yaadannoo ijoollee bareedaa qabdu yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessaa. Warra kanaallee xinnoo ishee akkuma ta'etti ta'etu jiru garuu yaadannoo gaarii warri qabdan koomentii jalatti nu barreessaa. Gurbatti har'a maal hojjechaa ooltu? Dhagaan falaxaa oole. Barreeduma geera jechuudha. Maa? Obboleessa irratti kaaka. Isaa ijoollee xinnoo afaan nu jalaan balleessinaa maal taatanii bor karaarra deemuu dadhabnaamne obboleessa irratti ka'e. Furdiin jaljeessaa baay'een isaa rifeensaa. Maal gochuu barbaade? Maal nutti agarsiisaa irra namichi kun? Argitaniitu morma isaasan tuufi. Humnan qaba jedhee namni maaf bokkisaa. Ana qofaa jedhee maalumaaf doorsisaa. Arbaaf iyyuu hin goone qaama guddachuunsaa afuuffeen bokokuus qaral immoo dhoosa. Jechuun koo maaliif godhamedha? Biroo akkasitidha. Biroo akkasitidha dhugaa waaqayyo. Kaawwarra kanaa fuuluma isaanii kan baay'inatti tola. Jaljeessaa walaloodhaan qabattee itti dhufuun badaa sirraan eegamu ofii keetiyyuu jaljeessa taatee dhufteetta. Sin barbaadu. Abadan sichi sin barbaadu. Ati nama jedhees waa'ee kan kee yaadu. Haalan keessa jiru ulaagaa godhattee utuun sitti boo'u erga na baqattee utuun si amanuu badii tokko malee anarraa dheessitee eenyummaa kee narraa erga fageessitee na dhageessaa. Sin barbaadu. Eeyyeen sin barbaadu sichi nan argitu du'een bada malee. Duras siin baruun koo gammachuutu hin taane dhukkuba naaf dhale. Firiin ammeenya keessa reeffa manaaf gale. Sin barbaadu. Walaloo ajaa'ibaati. Egaa barattoota fuullee ijaa kanan kaawwadheef xiqqoo ija waan na dhukkubdee fi malee of jajaaf of mul'isuudhaaf fakkaraaf miti jechuu barbaadine. Barumsa keenya itti fufnaarra. Otuun ka'ee ba'ee barsiisaan kun na argaa silaa maxaxxirii gurraacha uffateera. Qoy dura akka inni arguuf hin argine nadda baasa. Tokkoffaa. Ende suuraa isa tiktaakariidha miti yaati. Eeyyeeni. Walaloo tokkoon siit qaba dhugaa. Tole naaf jedhi kaa. Bifaan ni bareeda mucaa obbo Abduu garuu maal godha gaa maallaqa waan qabdu. Tole anis walaloo tokkoon siif qaba. Tole. Bifaan ni bareeda mucaa obbo Mulaatu daakuu fuula keerraa waggaa lama nyaatu. Bakka akkasila kana nyaatta.
waggaa lamatti xinnaata garuu waggaa 12 wayii waan nyaatamu natti fakkaata dibachaas jirti isaa fi ta'eef kana. Mani keessa deemtu balbala cufi. Balbala cufi deemtu. Kunoo cufe. Maggaarrichas cufi. Tole. Cuftee ibsaas dhaamsi. Tilmaama gowwummaa lammiin amma gochuuf koo deemu kana tilmaama maal isinitti fakkaata? Namni dursee fi gade koomentii jalatti naaf barreessu. Kunoo dhaamseera. Amma immoo ija kee jiru badhu. Tole ishii kunoo nan jiru fadha. Amma laalikaa sa'aatiif tuun bitadhee dukkana keessatti nifti. Laali bobo waan na kaanatti agarsiisu kan kana qeddara kun narraabee kun. Wow. Ajaa'iba lammii baay'ee namatti tola. Tiktookerii Oromoo lammii kana ga'an danda'an jiru. Kanaaf deebisee isinitti fida guyyaadhaan. Argitanitti gurrasa maala godhoree gurra naannan dhugaa guddate waggaa 30 booddee gurri isaa mataa isaa caalaara. Sister na ciyaazullee jedhu ijoolleen tokko naa kan arga. Sister maal taate? Xeenaan keenta maal taate? Rakkina jiru maal inni nu waliif hubachaa maal si hubannu? Seexanni si hubatu malee kan namni si hubatu si taradda'uu danda'a namni. Waan dhukkubu natti fakkaata. Amma si dhukkubee qaata si dhukkubee moboleessa ko. Maanna moboletti ko qaata si dhukkubee mati. Akkas duugaa afaan adda addaa minni gootaa kiliippiidhaan afaan adda addaa qamisii uffattee. Modesi mata kamam teta macam. Mutanti sa kan ranfannichi, mutanti sa bikini sa sambusa sa ranfannichi. Isha katti buke sa kan tu ranfatini ishi mutanti. Peredi mal alu jal kabdet ta macam mal ko. Diza. Ana ma sagalen ko akati mutat dikam bukan jadi jarak dia miti na salacha na takkate diza. Inna fau ante enyata astakakan. Koto. Okay student, aste mari mokononni. Don't forget me. Today. Wait, mindino. Kawwe namti? Namna vejira? Maal kolfitu ija goonan argeen jedhamsa xiyyitiin akkasin dhoof jechaaru gagam godhe qilleensa irratti qabeen square root jala galcheen raadikaalitti qadaati. Today modal verb anchi zampi. Maalo digdi ilaalta sumaan jechaara. Ana teacher. Ati waan lama balleessee matama. Tokko sinna baruuf barsiisuu danqite. Lama yaalii ajjechaa geggeessite akka qawwee nama tokkotti maastiqaa tokkotti so out my class. Alright teacher and maastiqaa nyaachaa jiru. Yes fraction. Jedhes malee. Out my class. Kot rabat. Abi teacher. Maali ni mankirkirsi godhusi. Maali John. Akka warra moodeliitti deemuu fetteetu teacher. Akka moodelistotaatti deemu kee dhagaama. Moodeliisa qormaataa moo moodel verbii moo akka warra kanatti deemuu kee dhagaama yaada. Meesoo akkasumatti deemuu keedha. Fidi. Akkasitti gaaf tokko tatamtee kuftala. Kuni moodel verbii miti ansi barsiisuu hin danda'u. Barachuu barbaadda fedhataa qabda yoo ta'e immoo manni barumsaa tokko jira sitti himuu hin danda'a. Ayeen viidiyoo narraaf qabadhe isiniif dhiyaadhe kanneen turanii viidiyoo kabiraan haga walitti deebinutti nagaan naa turaa yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Ciao ciao.